بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبولتي كوتر ربي في جتة والجالة نتنقدف قمتشوس ولين قودن نتنبردو فرقوس ولين قمن نتنجرين نبي أرما ولتدقن ترب ما في جتة حركة والقبن نتنقلا نبي أرما كيسا وجي تركان فن ترب ما في جتة أنرا والجالة تنهرق فهمتي بوريفيس والأبدن أكمين أكمتاتي أكمين نجتين نبرا قلوف كاتي سنجتي آمون إنو لا تايسينتوني karaa nagaa galisiin jedha garuu onneen koo nararraati akkamiin akkam taate akkamiin nagattee na biraa kaate karaa nagaa galisiin jedha garuu onneen koo nararraate yasrii koo tasgabbooftuu namaa nagaan naaf galisiin jedha dhugamaan. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota waan ofii AM1 bagee jiraattan jecha egaa har'a mana waan ofiititti argamnee jirra. Ammoo firii faamilii fi osinaantu maal jedhaa jiranii fi maal akka jedhaniin maaliif mana isiititti akka dhufanii argaman walaloo kiyyarraayyuu hin beeytan jedhee abdii qaba. Walalloos miti kun yaaduma. Kanaaf obboleettii keenya salaama jedhe. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا وانو في كم نقافة ياكي ساني الشمار كفوني سنين جنة جرة جرتو بقى جراتاني ياكا فانوتي أستار قمني في وانو في غربية أبا إسي أوروميا بلو أوروميا جيتو سنتي إيما ملوك ديمتي وانتي في نويم إسي قجي داف قامان برج jiraannee ispoortii geessinee biyya isiitti shanya'uu waan dandeettii isaan qabneef haqni keenya ol waan ta'eef asitti argamne toora onlaayiniirraan shanya'uu yookaan gaggeessaadhaaf asitti argamne. Loo ajaa'ibaa tokko dubbiftee fi kaate. Dassi jedha. Na akkasii meetti fufigaati immoo. Galatoomi haa ta'u dhugaa rabbiititti egaa akkuma leesh kofaltaree walaloon dubbifne amma. Neetworkiin kee rakkoo qaba natti fakkaate hosiyyee baay'ee si qaba jechuudha. Kanaaf rakkina teeknikaatii kenna qulqullina qabaachuu baatillee dhiifama guddaa nu ta'an isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa akkuma dura jennetti nuti jechuudha utuu wal bira jiraannee dhugaa rabbiitti akka gaariitti wal geggeessuu dandeenya. Waan dandeenyu walii goonee yoo dadhabne immoo fuula ifaan gammachuudhaan obboleettii teenya tana ilaa haga isiin xiyyaara yaabbattuutti osoo achi hin galle osoo boleessanii hin deemne geggeessinee galla jechuudha. Laakiin qilleensarra wajji jirra waan ta'eef akkuma jiranii fi bakkuma jiranitti wal geggeessanii kanaafuyyuu nu isii bira jiraannee jechuudha. Kennaa kenninee fi akkasumallee waan meeshaa gargaarree waan yani waa hedduutu nama barbaachisa. Yeroo galan kana walitti qabnee fi geggeessuu baannu garuu akka yaada isii jechuudha. Siif jirra, si waliin jirra, si bira jirra jechuuniif mana isiitti argamne obboleettii keenya kana dandeettuu obsituu waa hunda dhugaa alhamdulillah baga rabbiin si dandeessisee baga rabbiin immoo tuyyuu jechuudha. Waan biyyaa baateef jechuudha namni kun gaafa biyyaa bahu waahiif biyyaa baha waahiif haadha abbaa ofii abbaa manaa ofii ilmoo ofii gatee biyyaa baha jechuudha. Baga rabbiin immoo tuyyuu jechuudha hundaa si dandeessisee jireenya biyya ormaa ulfaataa kana jecha biyya namaa hedduu ulfaataa kana qorraa fi ho'as dandeettee waan gabbaateef san baga rabbisii guutee nagaan gara biyya abbaa keetii fuula kee deebisee nagaan ana ahrii keetitti si haa galchu nagaan abbaa manaa kan keetii fi ilmoo kee biraan si haa ga'uun sin jedha qaalii tiyyaa waan ofii qooyi kasii kadhataan jiru bar du'aayin kadhatti hin qabin haa deemtu. Kanaafiyyuu achi jalaacha dhibboo adeemtu du'aayin karaa isii bira heddii bar. Bari akitti fooyyoo maal laate nu lakkafeni gaandee tarii an dura si bu'ee galuun mala. Lakki hordoftoota kee jedha hordoftoota keenna eeyyan keeyyuma isiin illee na bira galtee isiin na bira galteen kophaa kiyya akkam taalaala asii fi du'aa isiif kadhata hin jiru jecha
waan ofii tiyya qaalii tiyya dhuga rabbiititti rabbiin nagayaan si hagalchu makina nagaa yaabbadhu wanti maayyuu fixe kaa'utu meetee obsimee waa dubbadhu. Laa daqiiqaa 5 du'aa isii kadhattee jirti waan ta'eef aamin jenneerraas wayitiin kun illee waqtii asiriiti. Du'aayin kun ol ba'a waan ta'eef aamiin na dhorgiteena anaamin jedheedha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf namni gaafa ittiin wal barannu akkuma qallaalii wayitii ittiin wal bartaa. Garaadhuma laafaa ta'een jechuudha. Karaadhuma laafaa ta'een nama tokko wal barta jechuudha. Gaafa nama kana wajjiniin bubbultee ooltee jettee namni wal bira jiraatee qofaaf wal hin baru. Haala isaa karuma garaagaraatiin nama kana madaalta ittiin wal barta jechuudha. Gaafa ittiin wal bartee kaatee immoo xiqqoodhuma sii tarkaanfii tokko sirraa achi fagaatu hedduu sitti dhaga'ama. Kanaaf jecha waan ofii bareedduu namaa qaalii suutumee wallaahi maa hin beeka dhugaa baay'ee tokko hin jaalladhaan amala siirraa hedduu tokko kan hin jaalladhu nama callisullee namallee yeroo qabaatee illee dhufee nama wajjiniin haasaa waan arge waliin makullee miti hamman arge keessatti namallee yeroo dubbatu xiinxalee dubbii tokko ittiinsaa akka xiyyiitiitti jechuudha. Waa meeqa of galfetteedha fixuu miti namuma xiqqoo si seeqatee biraa deebi'uudha. Yoo gadditellee nama keessaan onneedhaan gadduudha. Nama yoo dubbatellee dubbiinsaa dubbii bareedaa dubbii yaada of keessaa qabu dubbii ergaa of keessaa qabu dubbatudha waan ofii jechuun. Dhugaa rabbii nan dinqisiifadha kanarratti nama dinqisiifatamuu qabus immoo. Maaliif namni tokko zimmeedhee dhuma nan dubbadhaa nan kolfaa nan taphadhaa akka nama kana xiinxalee fageessee yaada bal'aa kaasee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Isiin immoo baay'ee waan inni irraa dinqisiifadhu yeroo haasoftu keessatti yeroo taphattu keessatti yeroo gadditu keessatti hundi isaa tamasaasaayi yaada of danda'e yaada mataasaa of keessaa qaba jechuudha. Kana asuma irratti hordoftoota fuulduratti himuu barbaada. Kana baay'ee isaan irraa dinqisiifadha. Akkan jaalladhu kan na godhes kanuma. Amma kana waan ofiin yeroo qabaattee yookaan hojii isiitiin waan biizii taateef namatti siqattee nama wajjiniin taphattee nama wajjiniin yeroo dheeraa dabarsuudhaaf dandeettii isaan qabdu. Yeroo baay'ee biizii waan taateef dalagaa manaan baati. Nuyi immoo taphataa ollus kolfaa ollus inuma tutturraa wajjiniin garuu isin uumama dhufte keessatti namuma taphatee qalladee dhuma biraa kutuudha malee nama akka biraallee keessa oolu miti. Wanni walitti nu dhiyeessee wanna kana jechuudha. Waa'ee isin xiinxaltee dubbattu yoo gaddite keessaan yoo taphatte muraasuma wayii taphattee biraa deebitu kana irraa dinqisiifadhee itti siqadhe jechuu barbaadeeti. Egaa namni biyya namaa hin naqasii hin galasii yeroo deemu kana keessatti hin deema maatii hunda dhiisee waa hunda haalii ofii dhiisee biyya namaa dhaqaa biyya namaa immoo sababni inni deemuuf yaa gabrummaa biyya keenya hin beektu waan ta'eef rakkinumaa biyyaa baa jijjiiramaa fi yeroo deemullee yeroo biyya namaa ba'ullee yeroo asii deebi'ee galutti waa hedduu isaa dhabuu danda'a. Kaan maatii dhabaa, firoota dhabaa, ollaa dhabaa, biyya keessaa nama dhaba jechuudha. Namni bakka itti dhiiftee deemtetti ittiin deebi'u jechuudha. Ofii keetiyyuu nagaan galuun hin jiru jechuudha sa'aatii amma kana keessa. Takkii hin duuta hin dhukkubsatu. Waa hedduudhaaf saaxilama namni. Kana hunda keessaa bilisa taatee maatii isii nagaatti haadha jaallatu nagaatti asii nan gala jettee waan baateef kaayyoo si yaada sii guuttatte asii galu jechuun waan guddaadha waan ta'eef hedduu isaa gammadee tan hin jira. Ammallee karaa nagaa karaan kun nagaa sii ta'ee karaa nagaa galtee illee maatii nagaa maatii guutuutti maatii gammadaa fira gammadaatti akkasiin galtu abdiin qaba akkasuma hawwiin qaba. Karaan kun isiidhaaf dugda indaaqqoo ta'u kanarratti dabalataan immoo egaa inshaallah biyyi keenya akkuma beekamudha. Biyyi keenya baay'ee waan ulfaataa keessa jiruuf sababuma isiitiin illee biyyi keenya illee nagaa ta'ee biyya gaarii biyya lalisaa biyyaa keessatti galtee akkasiin asitti gadditee yaani wanna tokko dhaga'uudhaan gadditee maal jettu kana irraa yeroo biyyatti galtee immoo rabbiin biyya gammachuu biyya aara galfiin keessatti babal'atee biyya namatti tolu keessatti galtee sababuma isiitiin yaani isiinumti dhayitee lukasii dachii biyya sanaa keessa jechuudhaan biyyi keenya kan jijjiiramu rabbi haa godhu. Biyya keenya irraa dhiseennaan achuma keessa nagaadhaan jiraattee achuma keessatti ilmaan argattee jaarsa gaarii wajjiniin jiruu gaarii akkasiin jiraattu
abdiin qabaa. Kunis immoo hawwii kootii siifa ta'uu siifa toluu bakka ture hundatti sitti haa toluu sitti haa mijatuu siin jedha. Hordoftoonni waan ofiillee akkasuma jajjabeessaanii mucaa qaxaleedha. Mucaa gaariidha. Jajjabeessaanii koomantii laayikii sheer gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Asitti wareedhaan qabee amma duubatti hambisee hin jira. Sa'aatii kana hundarraa fudhachuu kooti dhiifamaa. Waa takkan dubbadha jedhee afaanitti sinkuutu jedhee callisee beeytee obsii kooyi. Akkuma ati dubbatte namni kun gaafa gabbayee yookaan nagaan itti gala maatii ofii kan biraa deeme kana yookaan nagaan ittiin galu tarii ati beekuu dhabuu dandeetta malee kanarratti wanni ani jechuu ni barbaade atilleen hordoftoonni kennallee obsiin waan ofii jechuudha. Alhamdulillah laa hal nama erguma biyyaa deeme yeroo dhiyoo tanaa yeroo dhiyoo keessatti waggamaa asitti kaasatan jechuudha. Nama jaallatu dhabeedha. Nama obboleessa jaallatu obboleessa doktora ta'e jedhanii eegan dhabeedha. Kanaafi anillee wanti jechuu ni barbaade tarii ati waan kana beekuu dhabuu dandeetta. Nagaan biraa deemtee ani hima tur'ata huma ta'anii galanii laakiin wanti siin jechuu barbaadu obboleettii tiyya gaafa galtellee jechuudha. Adaraa kan kee jajjabina qabaadhu. Alhamdulillah osoo jirtu dhageettee jirti haga ta'e jajjabaattee jirtilleedha. Hundi kennayyuu jechuudha. Achirraa hin hafnu isinillee jajjabeessanii obboleetti kiyyaatillee jajjabaadhu. Galtee immoo akka yaa'anii miira biraa keessa hin galle jechuun barbaadee obsi. Tarii ati waan kana hin dhageenyeef akkas jette anillee ati akkas jennaan inni yaadadhee natti dhagahame jechuudha. Kanaafuu sitti dhagahamuu hin qabu. Kanuma hafee wajji rabbi umrii si haa dheeressu miiluma miila gatee hundi kennayyuu achi hin hanqannu. Kanaafuu guutuu biraa deeme har'a akkamitti akkana ta'e jettee adaraa kee akka hin gaddine jechuun barbaada. Yalla yaada xiqqoo kennee hin dhaabna. Rabbiin isa du'eef rabbiin rahmataa godhuu fi jannataan isaa qanansiisu dargaggoo jannataa rabbi isaa godhu. Inni duniyaa irratti isa dhabsiise achitti immoo inshaallah dargaggoo jannata keessaa rabbiin shabaaba jannataa rabbi isa haa godhu. Isiidhaafis maatii hundaafiyyuu aalii hundaafiyyuu jajjabina hobsa sabriin hawwaa fi akkasuma musiibaa nama mudachuun dhiisu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa osoo waan hunda gochuu danda'u amma fakkeenyaaf nu hidhaa jiru waan nu qabnu aalii keenya barbadeessuu danda'a jechuudha. Nu jaallatan nu mararfataadhaaf tokko lama dhabuun abbaa dhabuun haadha dhabuun baay'eetu jira. Haadha dhabuu abbaa dhabuu haadha akkas jaallattu yaadi ilaali. Haadha akka kana jaallattu daqiiqaadhaaf nagaa qulqulluuttiin kolfaadha itee imimmaansi qabu jechuudha. Dhabu jechuudha ijoolleen. Kun immoo maayini sifattanuudhaaf si mokkoruudhaaf rabbiini. Kanaafuu ennaa yeroo wanta akkasii nama mudatu jajjabina hobsuu jabaachuu yoo diddee hobsuu dhabde immoo achirratti sii dabalama malee bu'aa siif hin qabu jechuudha. Isaafillee gaariin ta'u as teessee ati cinqabuun imimmaan itti buusuun kun imimmaan bu'aa tokko isaaf hin qabu. Teessee irra caalaan jirti miti du'aayii kadhachuu fi sadaqaa baay'isu. Bakka itti duun hundi keenya sa'aatii ammaa kana keessan beeyta jechuudha. Sa'aatii itti reenfi namaa akka itti owwaalamu dhabeedha sa'aatiin kun. Karaadhuma bakka ulfaataa waan ta'eef isin jajjabinuma jajjabaattee hobsitee maatii isiillee jajjabeessuu qabdi malee jechuudha. Bichuu siyyaanii amma ta'e tokko namni waa barate waa dhagaye tokko barachuu dhiisii dhagaye tokko nama jajjabeessuu danda'a ofii obsuu dhabuu miti. Amma ishiidhaan wallaaleetii miti. Itti dhagahamuu danda'a waa hedduun itti dhagahamuu danda'a. Osoon biraa deemuu dhiisee akka waan lubbuu isaa hambisuu dandeessu jechuudha. Osoon akkana gochuu dhiisee otooni qabariitti yoo nama biraan haftu waan jedhamuu fi isin waa hundayyuu dhiiftee du'aayii kadhachuu fi jajjabaachuudha. Rabbiin jajjabina isiidhaaf haa kennu. Kanaafan bira immoo rabbiin yeroo dheeraa umurii dheeraa kennee fi aafiyaa kennee fi qalbii isii lamuun cabsiniin jedha. Kanuma dhugaa baay'ee nama gaddisiisa immoo. Subhaanallah. Egaa hordoftoota kiyyaan illee akka jajjabeessitaniiniif kana jedhe obsinaan wanta akkasii keessa baanan kanaafuyyuu hordoftoonni waan ofii AM waan tika rabbi keessa nu tura isinillee obboleetti kenna kana sirriitti jajjabeessanii gaafa isin biyyarrallee waa gadhiiste daawwadhaa fi warroonni sheer geettan sheer godhaa fi yuutuubaroonni gugurdoon immoo iyyuu sheer godhaaf obboleeyyan kenna akka gugurdatan taasisaa wal malee humaan qabnuun isiniin jedha. Egaa obboleetti tiyyaa karaa nagaa galii wanti nu jechuu barbaada. Annillee wanni takkaayyuu akkasitti hin dhagamne ati jajjabaachuu qabdaa warra achi jirullee jabeessuu qabdan siin jedha. Tika rabbii keessa nu turii karaa nagayaa nama nagaa wajji rabbisi haa ofu makiina nagaa rabbisi haa yaabbisu xiyyaara nagaa rabbisi haa yaabbisu maatii nagaatitti mana nagaatitti rabbisi haa galchu gammachuun nu galii jiru gammachuu jiru ikilaasaa keessa jiraadhu siin jedha. Asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.